نفاجئ إيه نفاجئ هاي قبري أو قبري كم يباسر قبري كم يباسر إنسان تباسر مو مال تباسر قبري أما yoo manni kun hogguu nyaatu ummata babbareedaa ummata qaamaan gagabbataa kana nyaatu warra jaalu jechuudha kan jarri hassadan ni egaa ummata qaamaan babbareedaa kana hassadu guyyaa takka asii ollaa keenya nan tokko nyaatti ajjeeftee ummanni kun qabrii qabbaree dhokatee cinaa qabrii kana taa'ee eege Ina qabrii kana dhaabbatee eegennaan ummanni sun namni lama dhufanii qabrii daarii dhadhaabatanii. Warri nama nyaatu sun. Yeroo sana immoo namni sun immoo yeroo duudhaa ka'u nama akkanaan na nyaatee jedhe namni siin himatte sun dhufee qabrii sana dhaabbataa jira jechuudha. Haaya dhaabbate suutoo ilaaltanii isin moggaadha. Halkan yeroo subiin azzaalamu dhufu ummanni sun barii keessa jechuudha. Haaya. Garuu sanaan booda uummanni inni qabee seeratti dhiyeessee naan mootummaan akkamitti namni nama nyaataa jedhe jechuudha. Garuu uummanni naannoo keenyaa uummata kana ajjeesaa oolu jechuudha. Kalaas mana kana afaan irratti ibidda qabsiisuu uummata maniyaa innaan aslaan irraa dhiyeesse. Uummanni kun uummata maal jedhama? Uummanni kun uummata maal jedhama maqaan isaanii? Maniyaa. Maniyaa jedhama. Maniyaa naannoo keenyaatti maniyaa jedhama. Maniyaa eessatti argaman? Kan jarri irratti argamanu ganda bildiimoo ka afaan yoo dhaame garuu uummanni kun zariidhaan wal waamuu isaan mala. Maqaan dheessi bakka yaamin warri amma asirraa fudhata warra nama nyaatu jedhanii. Nama lama kan isaan nyaatanii ajjeesan ofii kiyyaafan nama wajjiniin qabrii qotee bu'uun qabrii ilaalu aslan du'aa rumsunuu qabrii keessatti argamu jechuudha. Du'aan sun qabrii kana keessa hin jiru barbaannee dhabne laadii kana buqqifnee biyyee kana yaafnee dhabne kiifnee galle jechuudha. Qabrii keessa hin jiru du'aan san. Hin jiru qabrii keessa. Quraanatti qaraatanii silaa nama akkas teessan quraanatti qaraatanii ilaaltanii. Quraanatti qaraamee ilaalamee fayyadu quraanni sun isin jedhu toleen jedhu. Omaddaa. Ejji namaa ni jirti duraan dursee ejji namaa ni jirti shari'aan nama jedhuma dubbatti eras ni eeyyama moo hin eeyyamu tun isin jira ajjeesuun ni eeyyamu jeesi tana gaafa jirti ammaat ajjeesuun تعالي شوف ركبت حماد وين يبي يروح انت؟ كله صور كا يلا يا دلا ربي فتنة لفسكايه سلام مال تجرامي سلام نسرت تنبقى اوتي ارجع قرتي فتنة في ربي سلفسكايه ارجع سلاطير في عرب جلا قبان وفتي ارجع بليتي شيطانا تاتي اولي كسرا تاتي نتي اسباتي بركم على ما اسنت لكو سفتي بر قاف دراسا دلان بيالان ديمني اياتور ديمني اما عادي حلال تاني اما مالي نسبهم بيت ورمان بيالا ديمي كن ebaluki yasi jala dan jarsa leka badu jarsa ki ana tufala ihtimala ma jesu edda falli birakat ihtimal tumali alaysa hadha musiba waqadalan qadiyate ebaluki yasi jala mana lenka ba makaketi sijira anille akana ebada jazbitu hattu nu meesha isa katan fetu bar dirri garte dala minne kan fetu yo fetelle inni yoo menne qaallee ta'e inni yoo ka fedhellee ta'e dhalaa gaarii fedhaa barnamu namus hin fedhuu barsi taazzabanii gowwaan tahi yeroo tokko gowwaa rabbiin alamaa uumee gadi dhiise duniyaa irratti warra gartee jahannamiin qooda waliin makee shayxaanan balleessu
كان انتهي يروتكو وسوها قفل اللي دما أمانو دلاغاري في دابر جذب اللي دلاغاري في دا وقات اللي جذبتها سيولباتي والفكاتة والبربادة سنين في الأمني والفكاتة والبربادة سنين راهن تهين يروتكو أكان أم حالي اتجرو يا جماعة وقا دبرتين قدياتي أني سجالة دجتيل اللبد وقا دبرتين قدياتي في لنو الدنيا الرتي إيقلتي وقا دبرتين قدياتي تيك توك الراكوتو نجالة دوشن إجاه باسو إيقلتي غارين سئين غاري متي دبرتي الدنيا الرجرتو جركينا بيليون تقاشني أولي كان كيسا أول ربك يا ما إسر راكاسي ناقو بدو تاما دبا إنجرتو تنين اللي قبدو إسي من راكاتك يا من تاما أسيل اللبو جرتو تن اللي بيقرتي ربي تهارا قولي نجسي ستتن قبدو تنو من راكاتك يا من أول إسي رأي قلتي وانينشن كلاس دنيا تاتي جرتي بودا للبون كان فين كبسان براتي إبالوكي ينسي جالدا إبالوكي يا كان جارت اللين كبان بيتيبر جارس اللين كبان اللهم بكلال أعوذ بالله وقدير دو وقد الان اتفيد مالي بدجرنا مالو مصيبا كن جركينا duraan dhiiratu lallabata dhiirru lallabatu bar adaba qaba duraan arra dhalaan badala dhiiraa buutee gabbaatee yoo lallabachuu eegalte abadan daa'iman ati milkooftu kana qubanaa qabadhu situ faallaa deeme laal wagga isin jaarsa dhiiftanii dunyatti gadi yaatan isin musiiban isin jala deemtu situ jaalala dhiirsata dhugaa hin jirtu situ maanaa hakaroora badee beek dunyaa soquu gadi baatemi jaarsa kee situ dhiisee ati waahee dunyaati deemi shahwaa dunyaa jala deemi shahwaa shayxaana jala deemi shahwaa tawassul ijtimaa'ii jala deemi shahwaa dhama'uu fi dhamaasisu qoonni kee gartee warra achi aanu san keessa malee ganda garanaa kana keessa baay'ee qoodan qabdu ati parsantiin osoo si madaalanii warra jannataati si madaalan irra hedduun gartee miizaanni kee gara azaabaa deema yoo ilmi namaatu kasi madaalu taate dhiiratti